Ashama harkafuune kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show. Nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin agarsiisin jenna. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu. Har'aan kana akkuma agartanitti istiidiyoo keenyarraa gabbeetiin istiidiyoo Maayaarraa gabbeetiin shaggariin jira Finfinnee jechuudha. Qeen itti argamu immoo qee Gullalleeti qee Tufaa Munaa keessatti argama jechuudha. Dhiirri har'aan kana maal nuuf qopheesse jechuun keessan hin oolu sagantaa keenya har'aan Maayaatiin jechuudha. Jala bultii ayyaana Faasikaati. Ayyaana jala bultii Faasikaa ilaalchisuudhaan qophiin keenya kanarraa kan xiyyeeffatu aykanii Oromoo nama ta'ee hayyuu seenaa fi qorataa aadaa hunda dura imaluudhaan warra karaa saaqee karaa agarsiise. Arsaa meeqaan tam keessa kitaabota meeqa nuuf dhaleessuudhaan fakkeenya ta'e barreessitoota seenaa hedduuf illee nama hangafa ta'uudhaan eeramu jechuudha. Isaan biratti argamuudhaan haala addaatiin sagantaa kana isiniif qopheessineeti kan jirru. Har'aan tana akkuma isiniin jedhe jala bultii ayyaana Faasikaa irratti kan argamnu sagantaan Maayaa itti fufaa obboleeyyan Musliimaa immoo Ramadaan Kariim isiniin jenna. Isin wajjin immoo guyyoota muraasan booda Iidii wal agarra. Turtiin teessan nu faana haa ta'uun affeerraa kiyya walumaan imalleeti waan ta'u argina achumatti mana isaaniitti haa walaa garuun isiniin ja'a. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show ammallee irra deebuudhaan baga jala bultii ayyaana Faasikaatiin isiniin ga'e isiniin jenna. Akkuma agartanitti gaa mana keessummaa xiyyaarra keessatti argama jechuudha. Hayyuu seenaa fi qorataa aadaa obbo Alamaayyoo Haayilee Aliin Nagoo nama galata guddaa nurraa qabu mana isaaniitti argama. Ammallee irra deebuudhaan hangama xiyyaan nama hiree qabu carraa qabeettiidha jeetiin yaada akka qopheessuu sagantaa kanatti baga nuuf jiraattanii baga immoo fayyitanii isin bira dhufne isin laaluudhaa fi carroomneen isin jechuu barbaada. Akkuma argitanitti waahillan isaanii wajjin jiranii barreessaa fi hayyuu tiyaatira aartiidha. Tokko hangafa isaanii isaan lameenuu hangafni eenyu akka ta'e isaanumti boodanii dubbatanii ammaaf garuu ani akkana fakkaatu obbo Diimaadha. Obbo Diimaa Abarraadha yookaan obbo Dhimmaa Abarraa as mana isaanii keessatti wal gaafachaa jiru haala bashannansiisaa ta'een wal bohaarsaa ta'anii hoggaa nuti dhufnu achi immoo obbo Mootummaa akkuma argitanitti nama koomeediillee akka fakkaatanii barreessaadha. Isaanis hayyuu seenaa tiyaatira aartiidha. Isaanis gaa hangafoota hedduudha jechuun ni danda'ama. Keessumattuu aartiidhaan wal qabate namoota galata guddaa nurraa qabdanii isinillee baga nuuf jiraattaniin isinin ja'a. Hayyeekaa har'aan tana jala bultii ayyaana Faasikaa irratti wal agarraa baga ittiin isinin ga'een isinin ja'a. Isin immoo mee anu qofatu tarreessee dubbachuu jira waan jettan jaati itti hubna jechuu turtii teenya. Duraan dursee ani guyyaa irraatiin hiriyoota fi maamiltoota bakka hojiitti wal beeknu hiriyoota kiyya wajjin wal arguudhaaf ayyaana kana sababeeffannee maqaa uummata Oromootiin waaqni wal agarsiiseen jedha. Yeroo baay'ee Diimaa fi mootummaan hojii akka hin hojjenne na dhoowwaa turan bakka hojiitti hojii keenya fudhatte naan jedhu waa'ee aadaa irratti hoggaan hojjedhe. Har'a soofaan egaa hojii isaanii akkan jalaa fudhanne kanaaf suuta jedhee tanan dubbadha akka durii akka kophaa sanitti fokkoruu hin danda'u. Hojii nu dhoowwatte nurraa fudhatte naan jedhu dheetanaan baga waliin wal agarree waliin yaada kana kennuudhaaf uummata keenyaaf qophoofnan jedha.
Hayyee. Waa'een hojii fudhachuu kun waanuma dhara miti. Fudhachuun kun hin jira. Obbo Alamaayyoon hojii baay'ee hojjechuuf dandeettii qaba waan ta'eef fudhachuullee toon ta'in wal gargaarreedhuma hojjechaa kan turredha. Garuu bira darbeetu yeroo baay'ee maali anis artistiidha isin qofaadha artistii kan ta'e. Ani ta'uu hin danda'u jennaan hin taataa walumaan hojjennaa jennee waliin hojjechaa turre. Garuu ati har'a as dhuftee gammachuu keenya kana nu qoddachuuf sagantaa kana qopheessuuf mana Obbo Alamaayyootti dhufuu keetiif immoo baay'ee gammanna. Gadda yeroo darbe baay'ee nu cinqee ture keessaa baanee har'a immoo ayyaana kabajuuf jennee as dhufnee mana Obbo Alamaayyootti akkasitti wal arguun keenya nuuf gammachuu isa guddaadha. Obbo Alamaayyoof fira kan ta'e immoo nu qofaa miti. Uummanni Oromoo hundumtuu Obbo Alamaayyoof firadha. Dhugaadha. Mootummaan keenyas kan warraa qabuudhaan Obbo Alamaayyoo hamma yoonaa gargaaraa kunuunsaa Waaqayyo jiniin asiin geenye jirra. Kanatti baay'ee itti gammannaa atis baga nagaan dhuftee baga geesseetis. Hayyee baga waliin geenye. Hayyee. Duraan dursee maaliif obboleessa keenya kana baay'isanii dhibabanii nuti hundumtuu baay'ee yaaddaa turre. Rabbii kana siin haga yoonaa nu tursiisee kunoo sirumayyuu amma fayyaa isaanii nagaan akka mana isaaniitti nu galan ta'ee asiin nu ga'u isaatiin dura Rabbi Waaqa uumee keenya galata Rabbii haa galchinu jenna. Kan biraa ittaanee maalidhaa fi Obbo Alamaayyoon hoggaa dhibame namoonni baay'ee akka malee baay'isanii gaddaa turani. Hundumtuu karaa mataa isaanii yaaddoo guddaa gubbaa turanii yaaddoo qofa yaadaanis hamma danda'anittis gargaaraa turanii mootummaan naannoo Oromiyaallee gargaarsa guddaa kan godhee hagammaa biyya alaattis geessanii iddasii achii dhufanii akka isaan yaalaman kan godhan galanni isaanii haa ga'u jenna. Maalidhaa fi waan xiqqaa miti kun waan guddaadha jechaadha. Har'a Obbo Alamaayyoo wajjin teenyee isa dure walitti qoosnu sanallee waliin qoosuu danda'uu keenyaaf deebinee waaqa keenyas warra isa gargaara mootummaa keenyallee uummatallee hiriyoota isaa baay'ifnee Rabbi galanni haa ga'u galata jechuun barbaada. Hayyee hedduu bareedaadha. Haa nutis gammachuu kana qoddachuudhaaf mana kana dhufnee dhugaadha namni keessattuu Obbo Alamaayyoo jechuun nuuf faajjii keenya dhugaadha. Bakka homtuu hin jirretti haumsa godhatanii arsaa mi'a kaffalanii bakka kanaan har'aan tana barreessitoonni hedduutu jira. Boodarraan kaasuu dandeenya. Fayyan immoo arguun hedduutu akka nama gammachiisa. Rabbiin illee galata guddaa nurraa qaba. Keessumattu immoo mootummaan naannoo Oromiyaadha. Dhugaadha namni osoo lubbuun jiru nama gargaaranii fayyisu jechuun baratamuu qaba. Ammallee namoota keenya hayyoota keenya kaanillee hogguu rakkatan bira gahuun kana caala barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Achitti aansee mee wal barumsa keessan irraan ka'uu fedha. Eega sadeen keessan bakka takkatti isin argadhe mee akkamitti wal beeytanii hojiin duras gaa Obbo Alamaayyoonii fi Obbo Diimaan akka wal beekan xiqqashoo gurra na bu'ee jiraati. Waan san kaasee dhugaa isinitti hinaafee hangama kiyyaan jechuudha. Namni hiriyaa ijoollummaa yookaan nama ijoollee ta'ee dur yuunivarsiitii yookaan bakka takkatti beeku hanga amma umrii kanatti jaalalaan hiriyyummaadhaan dhugaa wal kabajanii waliin jiraachuun namni hedduun waa hedduu isinirraa barata jeetiin abdadhaati. Mee haasaatiin nu yaadachiisaame. Obbo Alamaayyoo wajjiniin kan walitti nu fide hojiidhumatu walitti nu fide. Ani Amboorraan ture isa durallee Maqaleen ture Maqalee irraa immoo gara Finfinneetti dhufe Finfinnee irraa yennaa naannoon akka haaraatti hundeeffamu gara Amboo dhaqeen ture yeroo sana immoo Obbo Alamaayyoon gara Iluu kana Iluu Baaboor turanii nuti lamaanuu jijjiiramnee gara biiroo aadaaf beeksisaa jedhama yeroo sanatti yennaa dhufnu yeroo sanatti wal barree duraan waliin beeknu maalinni yeroo sanatti hojjetaan biiroo aadaa fi beeksisaa keessa ture isa dhugaa jechuuf hojjettoota
beektoota gurguddoo kan turanii hojjettoonni kun immoo baay'een isaanii ogummaa isaanii sirriitti kan jaalatan, ogummaa isaanii kan kabajan, aadaa isaanii kan jaalatan achitti naannoo sanatti hojjetaa ture. Namni ogummaa isaa jaalatu immoo wal jaalata. Abbaan ogummichaa isuma waan ta'eef obbo Alamaayyoon namoota sana keessaa nama hangafaa fi nama guddaa kan jennudha. Obbo Alamaayyoon namatti walitti dhufa. Yeroo baay'ee kolfuu qoosuu malee namatti mufachuu hin beeku. Ndaa'um namni obbo Alamaayyoon xinnoo garaa isaa keessa quuqqaa akkas qabaatu yoo jiraate ittuma kolfee bira darbee deema malee waan namaa ittiin dubbatu. Gadi kanarraa kan ka'e hundumni keenya isa jaalanna. Walitti dhufna. Hojiis waliin hojjenna. Akkuma sila jedhe inni hojii aartii irratti waan ta'u haa baatu malee dhimmi aartii fi dhimmi aadaa wal keessa waan jiruuf dhimma aartii fi aadaa kana hundumaa walumaan hojjechaa walumaan gaggeessaa namoota turre waan taaneef akkasumas ogummaa keenya kan jaalannu waan ta'eef hundumni keenya wal jaalanna turre. Haala kanaatiin wal barree walumaan hojichaa kan hojjechaa turre ta'uu isaati kaasuu kanan barbaadu. Hayyee. Egaan obbo Alamaayyoo waliin akkasumatti halaalatti xinnoo ishii ana obbo Alamaayyoodhaaf hangafa bara 1968 na fakkaata. Maalidhaa fi duula guddina waliin kan jedhu maali duula guddina waliin edgatti bahibrat namachaa kan jedhu kana ani yeroo duraatiif yeroo sana ejeree kanatti duuleera anaa sanatti waggaa sinnachi barataadha ani immoo duula ijoollee warra duula sana keessa nama tokkodha yeroo sana ijoolleedha ijoollummaa baay'ee isa hin beeku halaalatti garuu xinnoo isa wajjiniin halaalatti nan beeka. Sana booda bira dabarree bara 1972 na fakkaata yuunivarsiitii gaafa gallu Finfinnee yuunivarsiitii keessatti ol agarre. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ol agarre garuu obboleessa isaa Zawuduu kan jedhu waliin baay'ifnee walitti maxxannaa turre akka obboleessa isaa ta'e natti maa gurbaan kun kanani Addis Alamitti xinnoo beeku sana kan jedhu kana malee baay'ifnee intimasii walitti hin qabnu garuu sababa Zawuduutiin wal dubbisaa turre sanumaan nuti sigaa isaanis biyya barumsa isaanii jidduudhaan gara hojiitti deemanii hojiidhaan nutis immoo gara yuunivarsiitii Finfinnee gara hojiitti deemne achi dhaqanii isaan egaa biyya alaa dhaqanii biyya alaatii gaafa deebi'an gara biyya bahaa kana na fakkaata achi gaafa deebi'anii biiroo aadaa fi ispoortiif beeksisa waan akkanaa ture achitti ol agarre. Achi dhufanii gaafa dhufanii eessatti ramadamu jennaan Ilbaaboritti ramadanii egaa ogeessa cimaa biiroon kun argate maal seenaadhaan kan jedhudha gara warra seenaadhaan warra amma dhufe kana keessa Alamaayyoodha. Nuti egaa hojiidhaan hoggas Ilbaabor hojiidhaan ramadamee dhaqee duriis wal beekna. Yeroo duraadhaaf bara 1990 meeqa gubbaarratti yeroo jila guddaa tokko qopheessine jila guddaa hoggaa qopheessine Ilbaaboriidhaaf garee sana qabatee dhufe. Garee hojii achi gubbaarratti kan bobba'an jila sana gubbaarratti kan bobba'an sana moor hojii gaarii qabatee dhufe caala isa jaalachuu calqabne sana booda immoo karaa Ilbaabor kana karaa sanaan kan jiru macca keessaa karaa sanaan warra jiran qorataa seenaa ta'ee seenaa hamma jaarraa 16ffaatti kan jedhu kana hoggaa calqabu sanaaf baay'isee yeroo adda addaa nutis dhaqnee irratti argamnaa turre hojii isaanii dhufanii gaafa gamaggamsiisan gaafa argani Alamaayyoon isa bakka bu'ee karaa sanaa kan fidaa ture. Oda achiis deebi'ee sirumayyuu gara biirootti dhufanii gara biirootti gaafa dhufaniyyuu sirumayyuu itti gaafatamummaadhumaan itti gaafatamaa garee aadaa garee seenaa ta'anii hojicha baay'isanii hojjetu turanii nutis immoo seenaa kana baay'isee ijaa fedhii qabnuuf beekuu ijaa barbaannuuf hin gaafanna obbo Alamaayyoon kanaaf haala gaariidhaan homaa otoo hin nuffiin otoo muffatiin
akka nuti baru nu godhaa ture. Baay'isee yeroo hundumaa hojii keenya hojjechuurra obbo Alamaayyoo bira dhaqnee cal jennee kan isaan jedhan waa'ee seenaa dhaggeeffachuutu baay'isee nutti tolaa ture. Kanaaf Alamaayyoo wajjiniin intimasiin keenya baay'isee cimee dhufe. Sana booda isaanis itti gaafatamaa qajeelcha ta'anii hojii baay'isee hojjechaa dhufanii warra kaan hiriyoota isaa wajjiniin warra kaan wajjiniin seenaa kanas hojjetuu jalqabanii siruma warra kaan biyya alaatti kaan iddoo adda addaatti hoggaa deeman itti cichee hafe inni hojicha itti cichee hafe gara kaabaas gara lixaas seenaa Oromoo hidda Oromoo iddoo jiru hundumaa asii jalqabee hamma dhaqee hamma Wallootti hamma dhaqee raayyaa Tigraay ga'uutti hamma sanatti deemee gaafa achii dhufe immoo fiildii gaafa dhufe waan argate sana argannoo isaa sana dhufe nuu ibsaa ture la baay'isne itti gammannaa turre haala kanaa wal beekna. Egaa nutis biiroodhuma ani itti gaafatamaa qajeelcha aartiitii inni gaafatamaa qajeelcha seenaati garee seenaati ani kan garee aartiiti. Kanaaf yeroo hundumaa hojii gubbaarratti gaa dhufni gama hojii keenyaa hoggaa dhiyeessinu inni amma hojii seenaa qofaa miti obbo Alamaayoon kan hojjetu hojii aartii kanas baay'isee barbaada. Maalidhaa fi aartiin ingirii waan nama gammachiisu waan nama bashannansiisu kanadha agartanii. Kanaaf obbo Alamaayoon tiyaatira keessas seena afoola keessas seena maalidhaa fi seenaa wajjin wal qabsiiseeti. Kana qofa otoo hin ta'in fakkii hojjetamu hundumaa iskiraapcharii hojjetu kana hundumaa seenaa wajjin wal qabsiiseeti. Hoggaa dhufu inni sun laakkee Gorobaayyoo nu dhiise hojiin kun kan keenyadha jennaa turre egaa hojii amma narraa fudhatan kan jedhu kana ofuma isaatii fudhatee dandeettii isaatiif egaa maalidhaa fi fedhiif dandeettii waan qabuuf fedhiif dandeettii isaatiif jedhee hojicha baay'isee nu caala hojjetaa ture. Kanatti egaa obbo Alamaayyoodhaan haala kanaa wal beekna. Hojii walirraa fudhanne kan jennullee haala kanaan hoggaa walitti qoosnudha. Hamma isaan dhukkubsatanii amma manatti gaafa galan kanatti baay'ifnee obbo Alamaayyoodhaan walitti dhufeenya guddaa qabna. Indasiis wal gaafannaa rakkoo keenya wal gaafannaa har'as kunoo amma boru faasigaadha amma faasigaa kana immoo akkamitti wajjiniin dabarsina maal goona kan jedhu kana yaadannoo keenya isa durii sanas kaafnee gammachuudhumaaf walii qooduudhaaf jennee tarra mana isaaniitti argamne. Hedduu takka nama gammachiisa. Ammallee Rabbiin umrii dheertuu fayyaa guutuu isin kannee wajjin isin haa tursiisuun isin jaaha. Hayyee. Ani egaa hundumtuu obbolaan kiyyaaf ta'anii jiru Diimaa fi mootummaan anaaf akkuma obbolaati. Obbolaan wajjin dhalachuu qofaa moti wajjin hojjechuu wajjin jiraachuunis obbolaadhuma caalaadha. Maalidhaaf obbolaa wajjin dhalatte hojiidhaan addaan foqatteetti jiraatta. Isaan garuu karaa amma waggaa 20-30 ta'uu isaati egaa waliin hojjechuu eegalle jechuudha. Kun umurii dheeraadha. Umurii dargaggeessa tokkooti. Obbo Diimaa dhugaadha isaan jaarsaa. Garuu jaarsaan fakkaatanii bara. Ejjiti jala baaste. Ijoolleen gochuu barbaade Hoggaa inni hoggaa obbo Diimaan ergata Febraatii jedhamu duula waliin kan jiru san ani barataadha juuneerii haayiskuulidha. Kofiyaa yookaan zamaachisuun kan godhattee deemtu mannoo gonfoo san ergifadhee tanaan isaan bira godhadhaanis zamaachiidha ta'uudhaaf jechuudha. Jaalala qabna zamaachii taana. Naa gurbattii daa'imti tun zamaachiidhaan hin jedhu namni kabaja argachuuf hawaasa keessatti. Innaa isaan achittan beeka firri kiyya tokko hiriyaa isaati achitti wal barre. Sana booda isaan zamachaa waggaa 2 turanii waggaa dhufanii nummoo haayiskuulii xumurree yuunivarsiitii wal agarre. Yuunivarsiitii keessatti wal agarre. Baay'ee waliin dubbisnu yaa'u ijumaan akkatti wal gaafachaa wal deemne. Sana booda obboleessa kiyyaa wajjin irra caalaa walitti dhufu. Bakka biiroo aadaaf turizimii irratti irra caalaa walitti dhiyaanne jechuudha. Aadaaf ispoortii jedhama yeroo san. Akkuma biyya alaatii deebi'eenan isaan immoo biiroo sana reefa eegalanii
achitti makame ani Ilubaabooriin ture irra caalaa kan wal barre Ilubaaborii hoggaan tuuta hawwisoo Oromoo yeroo jalqabaati ani tuuta sana fideetu dhufe ijoollee bureerraa tuuta tokko qophaa'eetu jira qabadhee tanan dhufe tuuta sana asumatti irra deebi'anii diimaa fi shittuutu naa leenjisee irra deebi'eetu riheersi godhanii jila sana irratti Ilubaaboor bakka bu'anii akka hojjetanan godhee tuuta sana fidee dhufe achirratti wal barre irra caalaa obbo mootummaadhaan immoo dhawaata isaanis gara tiyaatirii kanaan biruma sanitti dhufanii anis isaa wajjin achumatti wal agarre sana booda akka obbolaatti rakkinaanis waa hundaanuu waliin amma turre jechuudha. Obbolaa kiyya akkuma obbolaa kiyyattan isaa ilaala qoosadhaanis hojii kana immoo keessattuyyuu barumsa kiyya keessatti kilaasikaal aartii kana fi estetiksii baay'een baradhe nan jaaladha hojii isaanii kana koorsii yookaan barumsa kiyya keessas waan jiruuf bakka tokko hoggaan dubbadhu biiroon moo na ajaja akkan hojjedhu isaanii hojii keessattu jiddigal aadaa hoggaa hojjetamu amma aartii achi keessa jiru san keessatti almost hundumaayyuu anatu hojjete jechuudha. Hojii isaanii kanattan itti seenaa kanaafan itti qoosa isaan irree natti qoosu seenaa keessaa waan arguun achi baasa'an ana seenaa keessatti aadaa keessatti anan qoradhu kanaan wannoodhaan aartiidhaan akka mul'atu godha. Kana walitti dhufnaa wal gargaaraa hojiidhaan waliin waa'ee aadaa Oromoo uummata keenya yaadni nu keessa jiru dhaloota dhufuuf akka darbu waliin hojjechaa waan turreef baay'ee wal jaalannaa walitti dhufnaa maatiidhaan walitti dhufnaa biraadhiisitti jechuudha. Akka firaatti wal gaafanna ganamaa galgala yeroo nuti tole silkiidhaan bilbileetoo jechuudha wal gaafanna kanuma. Hayyee hedduu bareedaadha. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo ammallee irra deebi'uudhaan baga jala bultii ayyaana Faasihaatiin isin geessin jechuudhaan barbaada. Guyyoota muraasaan booda immoo Idaal Faxirii wajjin ayyaaneffachuuf teenya Rabbiin achi nu haa ga'u isin jenna amma warra soomanarra jirtan maraafu Ramadaan Kariim isin jenna irra deebi'uudhaan jechuudha. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu turtii taasisaa jiru waa hedduu irraa barachaa akka jirtan hangafoota keenyarraa waa irraa buufachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Turtiin keenya ammallee itti fufaa nu faana ta'an affeerraa hayya. Nu warra barate waan ta'eef yaada namarraa fudhachuu kanarratti rakkoo guddaa qabanii jaama. Isin lameen immoo amata kana hunda wajjin turtan ifiifuu nama ogummaa keessa ture ogummaa tokko keessa ture. Kanarratti rakkoon isin qunnamee hin jiru obbo mootummaan kan obbo Diimaa yaadaa fudhachuu isaan immoo keessan fudhachuu irratti isin lameen jidduutti waan jiru. Dhuguma hojiin ogummaa aartii kun keessumayyuu hojiin tiyaatiraa kun hojii gareedha. Hojii gareennaa hojjettu immoo nama hedduu waan walitti dhufuuf amala hedduus qaba miti. Walitti bu'iinsi kun hin jiraata. Yennaa hojii hojjettu akka carraa ta'eanii fi obbo Diimaa hojii hojjennus yeroo baay'ee walumaan hojjenna. Yoon ani kophaatti hojjedhes hojii koorratti yaada kan naa kennu akkasutoo ta'ee kan jedhu namni dhiyoo ani gaafadhu obbo Diimaadha. Yaada obbo Diimaan innaa kenne immoo fudhachuuf duubatti hin jedhu. Kan dhuunfaadhaan hojjetamus yoo ta'e jechuudha. Kan biraa immoo hojiin nuti hojjennu ani waan barreesse qopheessaan obbo Diimaadha. Jechuun maal jechuudha sitti fakkaate? Namni barreessaan tokko yoo barreesse qopheessaan immoo yaa hojii hojjetame sana barraa'e sana irra caalaa gabbiseetidha kan inni waltajjii irratti dhiyeessu. Waliin mari'annee kun kana ta'uu qaba jennee irratti walii gallee dhiyeessina malee lakki yaannati jette sirrii miti lakki yaadatu kootu mo'ataadha kan jedhu nu idduutti hin jiru ture. Ammas hin jiraata jedhee yaadu. Waan guddaan garuu obbo Diimaan amala isaan qaban keessaa kanan yeroo hundaa hawwu walitti illee bu'uu nu too dhufee obbo Diimaan itti aanee hojii booddee namuma sana mufachuun hin jiru dallanuun hin jiru rakkoo akkasii kan qaban obbo Diimaa kanaaf kan wal jaallannee waliin hafnellee jedhee kana yaadu. Hayyee umrii dheertuu isin hannuun jaagaa mallee waan hin biraa waan hin jiru qabu obbo Alamaayyoo Hayilee egaa
dargaggoota keenyaaf gorsa guddaa akkanaaf laattaniin barbaada sagantaa kanarratti. Of eeggannaa isaan gochuu qaban keessumattuu kitaaba seenaa hoggaa barreessan. Maal gochuudha qaban? Maaltu irraa eeggama? Dhuguma immoo namni tokko yoo barbaadu qofaan kitaaba seenaa barreessuu danda'ayi. Kan osoo naaf kaastan. Wanni guddaan maal seete namni tokko maaliidhaaf an barreessa jechuu qabaayu. Dhuguma seenaan barreessaa wanni barreessu kuni uummata kiyyaaf ta'amoo ofii kiyyaaf kaayyoon qabuuf jechuu qaba. Barsiisonni tokko tokko amma seenaa jedhanii barreessanii gabaa irratti xiyyeeffataniiti. Gurguranii waan tokko argachuudhaaf namoonni baay'een argee jiraani. Amma kitaaba baasaa namni tokko nan argaa ijoollee amma baastu. Dhufanii ana gaafataniiti interview ana wajjin godhatan yaaduma muraasa itti dabarsanii hoggasuma ji'a tokko keessatti elektirooniksii miidiyaatu wannootu jira amma hoggasuma barreessanii kitaaba godhanii gabaarraan oolchan jiru. Naa bilbilanii akkamii yaada keessan hin bee hoggaan anatti fidanii kennu immoo kitaaba laaleedhani. Hoggaa laaluu ana wajjiniin gaaffiif deebii godhan kitaaba godhanii baasan qabeenya horachuudhaaf odoo hin ta'in ummataaf barumsa kennuu fi barumsa dabarsuu irratti odoo xiyyeeffatanii kan biraa immoo ragaa qabatamaa walitti qabanii dura isa interpreetii gochuudha. Faayidaa ummataaf oolchuudha malee waan irra baane ragaa dhoksaadhaan yookaan immoo kuusanii dhoksaadhaan namatti oduun agarsiisin jechuudha. Namatti agarsiisuun hin beeku hojii hojjetan gaariidha. Gulaaltonni arguu qabu. Namoonni seenaa ceephaa'uu qabu. Waan hin taane barreessu. Arrabsoo barreessuu danda'u. Argitee waan hin taane uummata kan mufachiisu. Uummata kan walitti buusu. Gulaaltonni hedduun hoggaa ilaalan beekaa hayyoon gurguddaan hoggaa ilaalan. Kitaabni kun gatii guddaa qaba. Maxxansiisi jedhanii gorfa argachuu qaba jechuudha. Isteetikaal vaaliyuun isaa, histoorikaal vaaliyuun isaa hundumtuyyuu gatii guddaa qaba jechuudha. Argite bifa kanaan odoo xiyyeeffatanii namoonni isaanii gulaalee koomentii yookaan immoo yaada guddaa itti kennee ceephoo isaanis fudhatee sirreessee odoo kara maxxansaatti deemee hayyuun kun hayyuu guddaadha jedhee kana yaada malee akkanumaan kaachadhaan fiigichaan horii argachuudhaaf bichaa hoggaa hojjetame kufaatii guddaa irra waan nama buusuuf eeggannoodhaan hojjechuu qabu jettana yaada. Hayyee hedduu bareedaadha. Turtiin teenya hedduu bareedaa akka ta'e abdii guddaadhaan qaba. Mee ayyaana faasigaadhaan wal qabatee yaadannoo addaa yoo qabaattan isin sadeenifu carraadhaan kan. Amma yaadannoon keenya ayyaansaa kan inni hirkatee jiru bakkuma hojii keenya irratti. Hayyee. Keessumayyuu obbo Alamaayyoo wajjin kan wal qabate jechuudha. Haaya. Obbo Alamaayyoon kiisii isaanii keessaa akaayii hin qabani. Hayyee. Akaayii garbuu. Haaya. Ani obbo Alamaayyoo innaan argu harki koo kan dhaqu kiisii obbo Alamaayyoo keessa. Dhima chinarraa naan jedhu jira amma obbo Alamaayyoo. Naan kennan eeganama. Naan jedhaniiti maaliin jiru ta'e modhiisi kamaan nama ifattan naan jedhu mokottu dheetan maaree harkatti na kenna. Obbo Alamaayyoo kan itti yaadadhu tokko kana. Hayyee. Kiisii keessa akaayiin inni obbo Alamaayyoo. Akaayii garbuu jaallata. Kanaaf walii qoonna kana yeroo baay'ee jechuudha. Egaa akka ayyaana faasikaatti ammallee yoo ta'e malee dur ennaa hojjennu jechuudha. Ayyaana hin beeknu. Artistii fi maalidha ayyaana hin beekne. Idduma hojiitti dabarsita. Ayyaana hin beeknu. Ayyaanni erga darbee booddee guyyaa 2-3 booddeedhaati mana keetti galtee ayyaanni jiraachuu isaa sanatti yaadatta. Haala sanaatiin kan dabarfamu. Artistoonni akkas yeroo baay'ee ammallee inuma kabajna. Maaliif akka itti birookiraasiidhuma keessa waan jira ta'eef kan muddeen qabu waan hin jirreef akkasiin tokko garuu inni araas tiyaatii jirru obbo Diimaa wajjin isaanis obbo Diimaanis akka itti ture kan dabarsinu dhugaadhaa. Kan kana fakkaatudha kan ture isuma jedhu sanuun kaasuu barbaadenidha. Hayyee. Maali ayyaana faasigaa kana gaa
yeroo baay'ee ayyaana wajjin kan dabarsinu ayyaana irreechaati bu'aa lamaayyoo wajjiniin yeroo baay'ee ayyaana irreechaa yeroo hundumaa bishooftuutti yeroo baay'ee kan bu'aa lamaayyoo wajjin dabarsinu irreecha achumatti jala bultii warra abbootii gadaa kan wajjin jennee guyyaa sanas kabajee amma dhufnu kan faasigaa caalaa ayyaana irreechaati baay'isee kan bu'aa lamaayyoo wajjin konni taanu maaliif aadaa barsiisuu irratti isaan irraas barachuu irratti waa'ee gadaa kanas waa'ee aadaa kanas baay'isee bu'aa lamaayyoon baay'isee hin barsiisa. Nutis barachuus hin barbaanna. Isa immoo ogummaa aartiinis immoo akkamitti akka isaan hojicha immoo gammadanii akka salphaatti fudhatan gubbaa irratti baay'ee waliin wanni taana ayyaana waggaa baay'ee kan faasigaarra kan irreechaati garuu kan faasigaa kana bariitu dhufee koottamee waliin gallaamee koottamee waliin jechuu kana wal affeeroo kanadha kan wanni taanu kanarratti isa yaadadha. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo turtiin keenya ammallee itti fufa turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'uun affeerraa hayya. Hayyee akkaataa keenyatti gaa nama jaallatanii fi nama kabajan bullukkoo uffisanii jaangaa. Kanaafuu nuuf jiraadhaa umrii dheertuu fayyaa guutuu isiniif haa kennu. Mana uffataa aadaa obseetuu kan isiniif kennee isiniif erge jechuudha. Ammallee umrii dheertuun isiniif haa wahaa. Adeera kiyya hayaa. Galatooma. Gara maayii sagantaa keenyatti geessuuf jennaati dhaamsa gaggabaabaa qabaatan carraadhaan isiniif kennaa jechuudha. Mee sinjil qaba. Egaa dhaamsi gaggabaabaa qabnu gaa'e tokko waaquma keenya hamma ammaa galateeffachuudha maaliidhaafi kan nuunis fayyaa keenyaan nu gahee asiin nagaanan bu'aa lamaayyoos immoo kunoo maartii isaanii maaree asiin nu gahuu isaatiif waaqni galanni isaa gahu warri kaan immoo kan gargaarsa hagammaa bu'aa lamaayyoodha kallattii adda addaatiin gochaa turan ammas bu'aa lamaayyoo akka hin irraanfannee murii isaa haa tursiifnu isas immoo hojii isaa gara fuulduraatti hojii seenaa qabate kana akka inni fiixaan baasu hundumtuu cinaa dhaabbachuu qabnaa kan jedhu kanadha. Kan biraa immoo tokkummaa keenya waaqni cimsee hundi keenya kan waliin nyaannu kan waliin dhugnu kan ayyaana waggaas akkasumatti waliin dabarsinu waaqni nu haa godhu jedha. Amiin. Ani immoo gama kiyyaani wanni naawwu wanni guddaan fayyaa argadhee waaqayyo guyyaa kanaan nagahuu isaatiif tokko galateeffachuun barbaada. Lammaffaa nageenya biyya kiyyaatiif uummata kiyyaati jechuudha. Uummanni naannoo keenyaa naannoo tokko tokkotti nageenyi boora'ee jira. Waliigalteen dhabamuudha ilaaf ilaameen irraanfatamuudhaan aadaan sirna gadaa miidhagaa suni anatu caala lakkii dhiisii hoobamtes bira darbii jedhamee hayyuu biyyaa dhaga'uu jaarsa biyyaa dhaga'uu dhiifamee namoonni iddoo baay'eetti jeeqamuu isaatiif baay'een gaddaa. Uummanni keenya wal dhageettii walii waggatii kafalee hayyuu biyyaa dhaga'ee abbaa gadaa dhaga'ee mootummaan irree gareen yaada kana murmurree walitti dhufanii
manguddoonis jidduu seentee ilaameedhaan araaramanii nageenyi uummata keenyaa kan boora'e kun akka iddoo isaatti deebi'ee ammas dhaloonni akka barumsa isaatti deebi'u rakkataan hojjetee akka argatu kan dhukkubsaterree akka yaala argatu akka ta'u uummanni keenya nagaan akka jiraatu hawwii kiyya guddaan kana booda abbootiin gadaas kana beekanii ebelu mootummaatti quba qabuurra ummata keenya kakaasanii gadaan sirna araaraatti sirna waliin mari'atanii ilaameedhaan ummata isaanii daandiitti deebisan waan ta'eef abbootiin gadaa kanarratti hojjechuu qabu. Mootummaanis abbootii gadaatiif gatii kennee bakka hundatti araarri akka uumamu. Gareen mootummaa mormanirree kaayoo qabnaa jedhanii kaayoo isaanii himatanii rakkoo isaanii himatanii mootummaa jidduu seenanii manguddoonni kunii fi abbootiin gadaa kun akka seera Oromootti akka aadaa Oromootti araarri uumamee uummanni keenya akka nagaanyi akka jiraatu akka hojjetan akka haala gaariidhaan mariidhaan ilaafilame Oromoon keessa jirus hubatamee araarri akka bu'ee nageenya akka bu'u akkanatti wal geenyeetoo ayyaanota jiru akka waliin kabajnu akka ta'u ergaa abbootii gadaatiifis mootummaadhaafis hawaasa keenyaafis dabarsuun barbaada. Hawwii kiyya guddaanis kanu. Hayyee hedduu galatoomaa. Egaa obbo Alamaayoon hawwiin isaan biyyaaf uummataaf hundumaaf qaban kana Waaqayyo galmaan ga'ee arganii hawwiin isaanii dhugoomee shoo argeera akka jedhaniif lubbuu isaaniif haa dheeressu. Kana irratti dabalee hawaasni keenya uummannis mootummaanis wal gargaaruu irratti wal gaafachuu irratti aadaa guddaa kan qabu ta'uusaa kan ittiin mirkaneessa ta'uusaati dhimmi obbo Alamaayyoo kun kanatti mul'ise jechuudha. Kana innaa jennu obbo Alamaayyoon amma isa xumuraa kan fayyan miti. Diyaalisiisii irra kan jirani. Ammas gargaarsisuun itti fufee cinaa akka dhaabbatan dhaamsa dabarsuun barbaada. Inni kan biraa obbo Alamaayoon amma walumatti socho'aa jiru. Garuu socho'anii fagaatanii akkasumas immoo dhimma diyaalisiisii sana sirriitti hordofuu irratti nan rakkadha kan isaan jechaa jiran isa dhugaa jechuuf dhimma konkolaataa kan jedhu kana nan hubadha. Yoo danda'ame uummanni keenya mootummaan keenya isaa ta'uu bira dhaabbatanii kanuma ittiin deddeebi'anii illee diyaalisiisii kana ittiin godhachuu danda'an utoo waa godhaniif kun hawwii kooti. Too ta'ee fi natti tolaadha. Inni dhumaa dura obbo Alamaayoon innaa isaan dhukkubsatan gurra namaa ga'uu qaba dhimmi kun. Namni dhaga'uu qaba. Dura dursee kan duule miidiyaa keenya. Miidiyaa hawaasaa, miidiyaa idileeti. Ammas kanuma gochaa jirtu. Kana gochaa jirtu waan ta'eef gara fuulduraattis bakka rakkoo obbo Alamaayoon quunnamu irratti hamma danda'ametti akka biraan hafne adaraan isiniin jechuu barbaada. Kan amma har'aatti godhame hundumaafuu namni illee namaa deebisuu yoo dadhabe waaqni hin deebisnaa jenna. Haa deebisuufis kanuma irratti hundumayyuu galanni haa ga'u jechuun barbaada. Ulfaadha. Hayyee nuti gaa akkuma obbo mootummaan jaan kanatti dhaleessuudha uummataaf dhiyeessuudha humni qabnu kana humna qabnuun hamma dandeenyutti isin cinaa jirraa dhufnee isin baallee isin gochuu baannullee arrallee hogguu dhufnu tarri isaanumallee deemnee yoo gaafanne maal ta'a dhiiroo jenneetuma dhufne waan ta'eef ammallee nuuf jiraadhaan jechuu barbaada. Uummanni keenya daawwattoonni keenya gaa uummanni Oromoo bal'aadha. Maal jechuu akkan barbaade isiniif gala. Hundi namaa bakka jirutti yoo waliin birmate
waan obbo Alamaayoon guyyaa sadiin deemanii diyaalesisiitti godhan geejjiba jechuudha. Kanaa miti waan biraa gochuu waan danda'uuf keessumattuu namoonni humna qabdan waan kana gochuu warri dandeessan dhugaa dubbachuudhaa fi boru gaabbuu keessaniin dura arra bira dhaabbadhaa dirmadhaan isin jechuudhaan barbaada jechuudha. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma waliigalaatti sagantaan Maayaa Shoo kanarraa kana fakkaata jechuudha. Mana hayyuu keenya obbo Alamaayyoo Hayilee Alii Nagoo keessatti argamuudhaan waahillan isaanii wajjin haala addaatiin kan qopheessine jechuudha. Ayyaana Faasikaa jala bultii isaa ilaalchuudhaani. Borummaa ayyaana guddaa waan ta'eef gamanumaan hordoftoota amantaa kiristaanaa maraafuu bagattiin isin geenisin jechuu barbaada. Sagantaa kana hoggaaniin qopheessu qaamoleen garagaraa nu cinaa dhaabbataniiti hangalateeffachuu qabnu jechuudha. Keessattuu akka isaan argannu asitti argamnu kan qindeessee Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoodha. Hedduutu akka galateeffachuudha barbaada. Isin hundinuu galatoomaan isinin jaa.